Nagabi. Dito. Payara. May dula to lol tuma kan man barum sa alota ko ko pwede kan takati namoonni baani bobbaani magala kan ge sakati ko dulle jiru Ayye. me kan rati kam majmaadi kam mal to sinti agam Haala nirra mo'onne tiragame miila ammaan tana dhufe kanarratti wallaahi baay'ee humna oliin itti gammade. ayye Asirratti ammaan tana dargaggoon keenya akkatti hirmaatee haala bareedina qulqullina magaalaa kanarratti waan baay'ee humna ol nama gammachiisu. Baay'een itti gammadne ta'u. Haala. ayye galatoma manni barumsaa kun kamisallee akkasittiin uffata kana uffatu akkasittiin hojjechiisee fi garee kanaaf tajaajila lammummaaf jedhee kophaatti adda baasee manni barumsaa kun ofii isaatii waan kana godhee magaalaa kana qulqulleessuudhaaf abbummaatti fudhatee waan kana gochaa jira. Yaa mana barumsaa kanaaf mee yaada akkamii qabdu? Yaadni mana barumsaa kanaa qabu tokkoffaa duraa jijjiirama addaati. Jirti ammaan tana akkanatti magariisa nama ijoolleen tun akka deemtu kun waan addaati. Inni gara fuula duratti akkuma ammaan tanaa kan humnaa ol dabalee akka baay'ee dabalaadhaa deemuun hamilee gaarii qabaa fi dhaloota dhufu kanaafis jalatti ammaan tana mana barumsa akkanaa horaadhaa baay'ee waan jiruuf fakkeenya waan ta'eef akka godina Harargee lixattu humnaa oliin baay'ee itti gammadeen akka biyyatti. Ayyee galatoomaa egaa naannoo qulqulluu fi mijattuu qilleensa gaarii keessa jiraachuudhaaf humni kana deeggaruu qabdu wajjin hojjechuu qabdu. Waliin hojjannaa itti fufna. Galatoomaa.